nama waliin rukuttu miti jechuudha. Nama yaada sin dogoggorsiisuu dhufus miti. Nama sin arrabsuu dhufus miti. Yaada sin arrabsuu shamarran arabaa yeroo hundumaa hojiin koo isin irrattidha surma. Yaanni naan isinii burqisiisu shamarran arabaa irratti. Garuu jedhe yeroo baay'ee immoo dubbadhe garuu shamarran tokko hin ariifatina. Hin ariifatina yeroo jedhan karaa kamiinuu hin ariifatina baqa. Hin ariifatina. Sileen asirratti viidiyoo daqiiqaa 10 haasa'ee yaadaatiin haa kennite irratti immoo deebisee isiniifis bashannana barumsaa yoona jedhee isiniif fidu irratti amma kanan fixaatiin baay'een kee jechuudha. Tokkoffaa immoo viidiyoo amma dhumatti dhaggeeffadhuuti haasa'iitii yaada namaa barreessi. Yaada immoo anaaf jecha yookiin viidiyoo sanaaf jecha otoo hin taane waan si madaalu si anallee yoo madaaluu baate kunillee waan ana madaalee garuu si harka kee yeroo barreessitu sanaa fi sammuu keessa akkasitti yaadee dhoqqee kana barreessuu fi qassi jedhiiti. Amma fakkeenya waanuma si madaalu hojjetta jireenyatti jiraattu waan si madaalu hojiin ati hojjettu waan si madaalu uffannatu uffatu waan si madaalu ofii keef xiinxaltee baaftee waan ta'eef. Baqa kanaaf barreeffamnati yaada የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው iddoo kaanitti nama gurguddaa faana taa'ee waa gaarii dubbadha iddoo kaanitti charchi keessatti ani nama guddoodha charchoota faanaan waan gurguddaa hojjechaa jira okay ani mana charchi keessatti ijoolleen rakkatan diinni qabee jiru yeroo hiikaman fuudhee ani nama gargaaree iddoo hojii okay tajaajilaa sana faan raajii sana faan amma iddoo ishiin qabattutti amma hojii qabattutti nama hojii ceelqabsiisudha. Annama qabee maqaashii galmeessee birrii uummanni gargaare yookiin immoo ani gargaare birrii uummanni gargaare sun immoo akkamitti akka hojiirra oolu deemee nama sana hojii qabsiisudha. Lubbuu nama tokko nama eeguudhaan sitti fakkaatii yeroo asirratti taasa'u. Biizidha. Nama sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu deemu ila xarapheessa akkana xaxxarageen wal bareechinan wal qixxeesseen xarapheessa keessummaa tartiibessee teessiseen charchii koo gaafa dhufte immoo sin agarsiisa. Charchii tokko lamaa miti. Mana nani ofii koo hojjedhee fidee har'a charchiin keessatti tajaajilamaa jira. Nama akkasiiti. Akkasuma hin buxurrisiin. Sileen asirratti viidiyoo daqiiqaa 10 haasa'ee yeroo tokko wanti nama dinqu baay'eetu jira. Garuu kan koo kaatti immoo kanaaru baay'eetu jira. Ani ittiin kolfeeffataadha. Haa ta'u mee kalee yaada dhengaddaa viidiyoo gadhiise sanarratti siniifan hojjedhatoon jedhu maabraatiin kalee badee waayifaayi waan hin jirreef viidiyoo waraabne liivirras nan gala'ee yaade. Waraabne har'a tokko namaati nan ibsa tokko namaati immoo wanti hin jedhuun hin jira. Haa ta'u gaafiin koo yookiin viidiyoo nan hojjedhe tokkoffaa mucaa tokkittiidhaa fi yookiin lamaafi akko yeroo amma profaayilicha wanti inni jedhu hin beektu komantii mucaan naa barreessite mucaan kan barreessite har'umallee suuraa bamana kee gadi dhiiftu ofii ilmoodhuma namaa mitiila jette. Yaada kanarrattiin na dinqinaan gaafis natti taanaan gaafii kan natti ta'eef duraan yaada waa'ee kanaa na gaggaafatanii irratti deebise. Gaafi kan na dinqee gaafi irratti deebisuu fi dhaqee immoo isuma isheen ilmoo namaa miti laata jetteefini namni akkamitti namni sammuu qabu akkam akkas jedha mee jedheen yaada kana hime. Lammaffaa immoo mata dureen viidiyoo sanaa kan jedhu shamarreen arabaa tokko abbaa manaa kee arguu na barbaachisa jettee jedheetan barreesse. Shamarreen arabaa tokko jedhe malee lama hundumaa 5 10 hin jenne. Okay? Ani arabni hundi dubarra arabaa hunda kana godhatte akkana taate wanti hin jedhen jiru. Shamarreen arabaa tokko jedha mata dureen koo tokkoffaa. Lammaffaa kan naa barreesse argaa jirtu waan ishiin naa barreessite. Singalchoo warri immoo koomantii akkasitti akka arree goodaa keessaa kun arree meen duubanis xal nama gooti karaa kanas naannoftees immoo taati hin beekne si gooti gootis dhuufu akka arreedha. Amma immoo koomantii jala deemte waan sin barbaachifne waan shamarree Oromoo irraa midhagne hin bareedne sanuu dubara irraa hin bareedne amma barreessitu tokkoffaa maal irratti haasofte ishiin jechuu qabda. Maaliif mata duree mucaan sun naa barreesse ifa jira kun achirra jira. Okay, mentalitii sun maa barreessite dhuguma jechuu qabda.
lammaffaa immoo yaada nani fudhadhe dura waa qacab araba sana ni jedhe shamarran araba sana ni jedhe fudhatte qacab amma gootu viidiyoo amma dhuma yaada guutuu dhaggeeffachuu mata dureen ani barreesse immoo maal akka jedhe isa irratti hundoofteet namaan waa jechuu dandeessa. Lammaffaa immoo otoo nani tarii dogoggoree otoo hin taane otoo hin dogoggoree ani waa jedhee sina arrabsee kalee gaarii hojjechaa turte baay'een namaa barreessaa jiru. Kaleen tala kana viidiyoo ishii tokko na jalan ba'uu laalaan ture har'a maal taate safuu eeggadhu maal eeggadhu omaayyuu hin taane. Normaalii kallatti umarraan jira har'as. Garuu yoo tarii ani egaa viidiyoo duraan sirrii hojjechaa dhufe miti har'a toon tarii dogoggoree laame akkanan jedhamu akkana jedhi jetta malee akka harree dhudhuuftee gadhee sanan baastu jechuudha. Kanaa sa'uun barbaade har'as. Maaliif maal akkanaa sa'ee yoom akkanaa sa'ee mata duree maalii akkanaa sa'an yeroo hundumaa nan beeka jechuudha. Kanaaf ani mata dureen koo shamarreen arabaa tokko akkana jetteen jedhe malee shamarran arabaa hundumtuu akkana naan jedhanii jedha mata dureen koo. Lammaffaa immoo mucayyoon barreesse sun dhugumaa maaliif komantii kana barreessite? Atumtuu jechuu qabda. Kanaan ala waluma galatti warreen komantii barreessanii ana komantiin omaayyuu waan dhagahamu jiru si jammara. Ana akkamitti YouTube akkana hojjedhu mata duree maalii akkana hojjedhu kana dura namni naa baasee hin jiru. Anumatu hojjetata mata duree maalii akkana hojjedhu nan beeka. Ani immoo nama qashqash godhattu miti abadan. Otumati gaarummaa koo haasa'uu baatte ani of beeka waan ta'eef otuma ammaati gaarummaa koo haasoftee ani eenyummaa koo gadhummaa koo dogoggora koo nan beekaan. Asuma taa'ee iddoo kana taa'ee jechuudha. Lammaffaani komantiin hin jiru. Fayyoo nu gadi baaftee abbaa manaa ishiisan. Akka fayyoo har'a immoo dhiijje jallifte. Akkuma fayyoo kana ishiis jibbuuf har'a toon arguu baadhe. Ishii jedhii fayyoo jedhii jirma koota too arguu baadhe. በነገራችን ላይ ማልጀቹን በርባደ ሴት አበደን ቶላ ዋና ፈተተ ዋንተ ተደጋሙ እንጅሩ ዋንት ነተደጋሙ ተቆቹዳ ኮመንት ሲጀመር ባየላሉ ይወላለ እንደይዛኒ ቀጭ ተኮ ሜ በሩምሰተ አሜ ሰጀዱ ኢጆ ፉዴ ሲኒ ደበርሳን ፈኬኛ ኦቶስ ታኤ የሮ ሙጫዮን ኩናማ ፈኬኛ ጀቻ ከነ ጀዱ ከነ በሬሲቱ ማልትስ ተደጋማ ሚዲያው ጀት ወንተ ማልራ ካቴቲ otoo baay'ee taasiftuu isa jedhudha malee ani komantii kee yeruman dubbisu sanummoo akka harree dhudhuuftee akkuma sin jedha harree dhudhuuftee barreetu kana yoom wan dubbisu yoo hin qabu ani biizidha mata duree irratti jedhu sin qabu ani biizidhaan bar silan taa'ee yeroo kana viidiyoo sifaana waan waraabuudhaan biizi bata በዛም እዶ ስሪት ኩዶ ቁም ነገር ይተም ቢዝዳን የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው እዶ ካይቲ ነማ ጉርዳ ፋና ታኤ ዋጋሪ ዱበዳ እዶ ካንቲ ቸርች ከሰታኒ ነማ ጉዶዳ ቸርቹ ተፋናን ዋን ጉርዳ ወጀቻ ጅራ ኦኬ አን ማነ ቸርች ከሰቲ እጆሌን ረከተን ዲኒ ቀቤ ጅሩ የሮ ሂከማን ፉዴ አኒ ነማ ገርጋሬ እዶጂ ኦኬ ታጃጅላ ሰነፋን ራጂ ሰነፋን amma dooshin qabattutti amma hojii qabattutti nama hojii ceel qabsiisudha annama qabee maqaashi galmeesse birri ummanni gargaare yookiin immoo ani gargaare birri ummanni gargaare sun immoo akkamitti akka jirra oolu deemee nama sana hojii qabsiisudha lubbuu nama tokko nama eeguudhaan sitti fakkaatee yeroo asirratti taasa'u biizidha nama sagalee waaqayyo dhaggeeffachuu deemu ila xarapheeza akkana xaxarageen wal bareechinan wal qiqixxeesseen xarapheeza keessummaa tartiibe teessiseen charchi koo gaafa dhufte immoo sin agarsiisa charchi tokko lama miti mana nan ofi koo jedhee fidee har'a charchiin keessatti tajaajilamaa jira nama akkasiiti akkasuma nan buxurrusin silan asirratti viidiyoo daqiiqaa 10 haasa'ee yaadaatiin haa kennite irratti immoo deebisee isiniifis bashannana barumsaa yoona jedhee isiniif fiduu irratti amma kanan fixatiin baay'een kee jechuudha tokkoffaa immoo viidiyoo dhumatti dhaggeeffadhuuti haasa'iiti yaada namaa barreessi yaada immoo anaaf jecha yookiin viidiyoo sanaaf jecha toon taane waan si madaalu si ana illee yoo madaaluu baate kun illee waan ana madaalee garuu si harka kee yeroo barreessu sanaa fi sammuu keessa akkasitti yaadee dhoqqee kana barreessuu fi qassi jedheeti
amma fakkeenya waanuma si madaalu hojjetta jireenyatti jiraattu waan si madaalu hojiin ati hojjettu waan si madaalu uffannatu uffatu waan si madaalu ofii keef xiinxaltee baaftee waan ta'eef bakka kanaaf barreeffamni ati yaaddee barreessitu si madaala kan anaa mitiin bar ani jechoota amma sin barreessani naasufni embe garmaachuu ማለት ነው baay'een keessan koomantii hadhaa fi acciqiisaa barreessan yeroon taa'ee tokkummaan isin faana haasa'u nama akkasumaan taa'ee viidiyoo waan hin hojjedhu dhabee miti anamma waan hin churchii koo keessatti hojjedhu bu'aanan hojjechaa jiru okay churchiin koo sagantaa TV qaba waan ta'eef isa faana wanta baay'een godhaan kan isin garramu viidiyoo sana garuu amantii inni mataasaa waan danda'eef achii waraabee isinitti gadi dhiisee hin beeku isinitti gadi dhiisuu isin dhiisnes jechuudha an nama sanaa miti an nama iddootti yaada namaa burqisiisan an nama iddootti mul'atan immoo godhan hojjetanidha amma garmaachuu bittaamnum ማለት ነው nama gugurdaa faana taa'ee haadha manaaf abbaa manaa nama walitti araarsituudhaan dhugaa Kiristoosiin isiniin jedha soba okiif gugurdisuuf miti an nama taa'ee kabajaan namoota leddoo namoonni wal dogoggoraan gidduu bu'ee haasa'uudha iddoon dhufee biyya keessa jiraachaa jiraadhe hammallee sana keessan jira okay mata duree charchiillee ta'ee nama hojjetudha eenyummaa koo eeggate iddoo hundumatti jireenyi mana koo keessa kan mana koo danda'e hojii yuutuubii koo danda'e hojii mana waaqayyo hojjedhu mataa isaa danda'e akkasitti nama waliin rukuttu miti jechuudha nama yaada sin dogoggorsiisuu dhufus miti nama sin arrabsuu dhufus miti yaada sin arrabsuu shamarran araba yeroo hundumaa hojiin koo isin irrattidha surma yaanni naan isin burqisiisu shamarran arabaa irratti garuu jedhe yeroo baay'ee immoo dubbadhe garuu shamarran tokko hin ariifatina yeroo jedhan karaa kamiinuu hin ariifatina baqa hin ariifatina isa jedhuun haasa'a yeroo baay'een ingadallee liiv irratti guyyaa 3 dura kana haasa'a ture wanta ammoo naquunnamee isiniif haasa'a ture yani malee dhimma shamarran arabaa arrabsuu shamarran arabaa jedhee walitti qabee arrabsuu si jammar mata duree isaa hin qabu maaliif keessan jiraan bar usuma shamarran arabaa ta'anii kalee hojjedheen galeen keessan jira arrallee akkas jedhanii toona waamaniyan ittiin mufadhu jechuudha ittiin qabamu mata duree akkasiin qabu mata duree immoo shamarran arabaa jedhee haasa'u siin qabu shamarran arabaa jedhee mata duree fudhadhee kan hin haasa'u gaarummaa isaanii yaaduudhaan ogummaa karaa ittiin karoorfatanii jireenyatti tarkaanfatan itti muudhaan okay qormaanni isaan qoraman tarii yoo isaanitti dhufe akkamitti akka darban jedhee shamarran arabaa jedhee haasa'a malee wanta hin taane irratti ani nama haasoftu miti free down free hundi dandeessu free free jaarson dandeessu naa jedhasanii jechuun free jaarson dandeessu down warri caaratan hin jenne down naa jedha gaaf naa jettan isinittani maadha okay ani wanti nanaasoo mata duree of danda'e ija of danda'e jechuudha an fakkeenya ija of danda'e irratti naasa'e isin garuu akkanumaan gadi buutanii ol buutan anoo shamarran arabaa hunda jedhee naasofne shamarreen arabaa tokkoon jedhani barreeffamni koos jechoonni koos shamarreen jedhe malee shamarree arabaa tokko jedheen kaasee jechuu koos si jammar mata dureen kootis kan naa barreesstes immoo mucayyoon kun nuti lafaa ka'een jennee mata duree of danda'e qabadhee dhufee okay kanaaf dogoggortanii lama of dogoggorsiisina taariishiin dogoggorsiisa jettanii jechuu barbaadeni abadan dogoggoru si jammar shamarran arabaa dhimma hin qabu garuu yaadan qabu nan ibsaaf hoon jedhe ar'allee borullee nan ibsaaf jechuudha wanta barsiisu barbaade nan ibsa wanta tarii anana deebisee isaan adeemsee isinitti mu barbaade isinittani man deebituun dhiistu malee arrabsoo walitti qabee kana taate sana taate wanti hin jedhin jiru tokkoon akkuma isinitti immoo akka harree dhudhuuftu akka harree duduubanis fuulduraan bukkees nama dhidhiittu jechuu tantaane akkasii xaalli gootu dhiira Oromoo sanuu jaalala beeka kanumaa gaafatu kanumaa isarratti haasawti kanumaa maal taati dhiira Oromoo baay'ee jira jechuudha akkana mukatti heerumtaa
mukatti dhaabattaa galtee kun asitti nama dubbisti. Bakka nama faana jiraachuun si biraan uumamne Kiristoos biraa uumame. Dhiira tokko faana akka jiraattu Kiristoos ati gadalii keessas galii jiraadhu, samees jiraadhu, ardis jiraadhu, qilleensarras jiraadhu, nama faanas immoo jiraadhu. Seexanaan alammoo namni eenyumtu kadhasaas raatus haa ta'u, cabaas haa ta'u, fayyaas haa ta'u, jaamas haa ta'u, duudas haa ta'u, nama tokko faana jiraachuun isaa dirqama. Isa immoo ati filattee fi feetee miti. Nama himnatii qabu, laphee gaarii qabu yoo taate Kiristoos kan siif karoorsedha malee ofii filattee miti. Itti qaanoftuu daftanii jechoota baay'ee gadheen dubbatinaa isiniin jedhee yeroo baay'ee. Sanuu dhiira Oromoo dhiira jaalala beetti jedhaniiti. Sanuu dhiira Oromoo eenyu beetti jedhaniiti. Shumaammoo irratti dubbatu. Shumaammoo ittiin maal galii ittiin kana nama jechisiisa amma shamarran. Eessa iddoo buutu beektaatam. Akkaataa itti jiraattu boru beektaam. Utuma illeen har'atti nama faana jiraachaa jiraatte boru yeroo galabbaxamtu hin beektu. Hin haasa'in halluuyyuu qilleensuyyuu hin gaggaragalcha waan ta'eef nama. Akkamitti akka jiraattu, eessa akka jiraattu, eenyu faana akka jiraattu kan beeku si otoo hin taane Kiristoos qofa jechuudha. Na dogoggorsiisuu hin deemin. Okay? Na dogoggorsiisuu hin deemin. Ana na dogoggorsiistee namoonni biraa akka mufatanii jechuudha. Amma fakkeenyaa parsantii baay'ee keessaa 75 gaarummaan bira darbanii inni kan garuu akkuma fedhe haasa'ee jechuudha. Yeroo hundumaa kan inni isiniin jedhu jechi isin baaftan yaannati barreessite sun si madaala. Si beekus baadhu si beekus yookiis immoo maalinan si madaalas ta'uu baatu garuu si mataa kee si madaala. An dogoggoree miti jechuudha. Ammata duree mataa isaa danda'een qabadhee dhufee yaadana barbaachisee bargit mucayyoon shamarreen sun araba waan jirtuuf isinis araba jedhee wanta hin jirreen dubbadhu isiniin jedheerame. Isiniif jecha wanta hin jirreen dubbadhu. Kanaaf shamarreen arabaa tokko akkas jettee jedheen koomantii ishii immoo piroofaayilii irratti barreessee nyuu taappellaa irra godhee jechuudha. Argaa jirtu koomanticha. Koomantii irra argitan immoo waanuma kana nama haasofsiisu iyyuu hin qabu. Bakka namni immoo yuutuubii yeroo hojjetu maal akka hojjetu abbaatu beeka. Yuutuubii hojjechuun immoo waa nama kolfisiisu jira, waa barumsa namaa ta'u jira gaarummaadhaanii, waa gadheedhumaanillee barumsa namaa ta'u jira. Wanti dhugaa hin fakkaanne garuu fakkaatee hojjetamu jira. Okay? Wanti nama dinqisiisullee wanti beekaallee namni haasa'aa dubbatu ittiin nama qoruu dubbatanillee jira. Mata duree yuutuubii tokkichaa miti. Baay'een immoo akkaataa yuutuubiitti hojjedhu. Ati nama yuutuubii hojjetu nama miidiyaati. Kun sirraan barbaachisu maali? Kana caalayyuu kan haasa'ee bakka arraba gadheetiin haasa'eeyyuu guute yuutuubii hojjechaa jira. Ani gin nama sanaas miti arraba garee isaa hin barbaadu jechuudha. Mata duree maalii akkan hojjedhu ani nan beeka. Sanas nan gorsiini. Amma beetillee akka gabateetti naa barreessite mucayyoo sanas nan beeka barkit. Yeroo baay'ee koomantii sin barreessiti waan baay'ee jettee garuu arraba gadhee akkasiin dubbatiin yuutuubii maal akka hojjettu dura baruu qabda ginumaayyuu. Annan beekoo bar viidiyoo ko saaqimee wanta takka nama mufachiisu yoo jiraate jechuudha. Miidiyaarra immoo bahee tarii rifadhee boo'ee gaddee kan hin haasa'ee gadda maatii koo haadha koo abbaa koo dhabuu haasa'ee boo'ee tarii mimmaan narra bu'e malee gadda ardaatan akka dhadhaa jiree takkaa miidiyaarra bahee sin boo'e. Yookiin rakkadhe na raddaa jedhee sin miidiyaarra bahee wanti hin boo'in jiru. Sila innaatinna sila abbaatiin mi'a alaksisoo nama keessisaa tuqame, nama foonsaa tuqame, nama eenyummaa abbaatiif haadhaa beekuu fi beekuu barbaadedha jechuudha. Namummaa foonsaatti dhaga'amedha kan himimmaan bu'u nama. Silaadhaaf abbaa ofii kan hin boonye si jammar gadheedha. Silaadhaaf abbaa ofii yeroo hundumaa kan sin quuqne kan sin ciniinne otoo tarrabarraa waa tokko jecha hin baafatee himimmaan keessaa kan sin buune gadheedha gadhummaa kee agarsiisa. የሚገርማችሁ አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ይደንቀኛል. የሮና ናሬ ቦኤ ሰና ፈኬኛ ዋኤ ማቲ ኮካሴ ጉያ ለማን ቪዲዮ ጀዴ እሱማ ጋፊ ነማ ዴቢሱ ተንቦይ ማሌ ሲጀመር ሲተገርሲፈቾች ባይን ቦኝ
yeroon dubbadhu nu dhamee boo'e malee immoo si miidiyaa garuu nama meeqatu ilaale beektu gara 11,000 ilaale yeroon ani boo'usan garuu barumsa gaarii shamarree arabaallee jedhee yookiin anallee jedhee barumsa gaarii qabadhee yoo dhufe garuu nama 500 400 300 ilaala si jammar የምትፈልጉትና የሰው ዘን ብዬ ቢማጣ ወይ ሚዲያም ሙሉን ሼር ጎቱ ቦችን ገዲቴ ይሰት ሼር ጎቱ ቤክተኒ ጉያላችሁ ዋይ ሰናተ ጋፊ አምስት ደብፍቴ ተኩና ነጋፈቲ ኦቶን ዱበዱ ግዱዳን ተኮሞ ቪዲዮ ሙጫ ተኩ ነቦችስ ናነ ያደ ሰራቶን ዱበዱ ግዱዳን ቦኤ ይሰራት ዳቃቲ ላላ ቪው ሜቅ አከታይ ቃተና ሰስሩባ ወጋ ተኩ ዱራ ካሊና ሎቻ እጀቹዳ ቪዲዮ ሰን ገሩ የሮ ነምኒ ጋሩማ በሩምሳ ዋን ነማ ኮልፊሲሱ ዋን ኦጉማ ነማታ ዋን ፈኬኛ ነማታ ዱበቱ ከሚታዩት በላይ ኮመንቲ ሰከነተንቱ ጫላ ይቹዳ ይሳርጊተን ተላልተን ጫላ ያደ ኮመንቲ ገደና ማበረሰተንቱ ጫላ ሲጀመሪ ሲኑ ማዩ ጅጅራሙ ሲንበርባቸሳ የሮባ ጅጅራሙ ሲንበርባቸሳ ጀለ ጅጅራምቱ ኢስቱ ኦፊኬ ፊ ማሊያና ፊሚት ኦኬ ዋቀዮኒ ሞ ይብፈሙ ባይሺ ኢልካን ሰከነ ባቴኒ ሳካ ፈዩ ጀጀልስተ ምናምን አንጀቱ አለኮ የተሞላው ሲነ በሁሉም ነገር ቀናት እንደዚህ ስለማደርግሽ ደግሞ ምን አገባኝ ቀናትን አከናዋን ሲጎዱ ፊልሙ ማለት ማል ነገር እሰኮ ትሮዳ ሰደም ይለምጨረቅ አንጀት አከ ካምቦስ ዱባና ሲምቦስ ሲቴ ወለቲ ቀበጥ ከነዳ ወጥን ኮልፋን በርባድ ከንቲን ኮልፋን ነመመራ ጉድለት የሌለው ፊት ነው ያለኝ ፋዮኒ ሳካሱ ዋንት ሺርአተ ተቆንጅር ጉታሜ ፊ ከንዙር ኦኬ ማነክ የርጊሳን ዱፍኔ ሲታሳው ዱፍኔ ካኒን ከነ ደብሱ ፊሽ ኮመንቲ በረስቴሽን ኦፍ ፔክት ሸማራን አረባ ሞየ I don't care ማዩ ዋንት ነት ዳጋሙ እንጂ ሸማራን አረባቴ ወሊን ቦርጭኔ ወሊን ሩኩቴ ቶኪቹ ማናማቲሙ ነማቲኒ ዳን ዋንተ ኤብጀቹ ዋንት ሺን ኤኙማ ሺት ይጀላ ኡላጋ ሺርአተን ጅሩ ኢጀ ቀብዲ ኢልካን ቀብዲ ፉለ ቀብዲ ጉራ ቀብዲ ጉቱ ጅርቲ የቹዳ ሲትዮን ቶለሞ ኢሰስር ሲኬስ ጅሩቱ ሲምቦሺ ፉለሺ የሮዋት ይላልቱ ሲጭራ ዋንተ ኤፊ ማለ ሲምቦሺ አስረከን ሺረከን ጅሩ ጋሩማን ሺረ ጅሩ የሮዋት አካትላልቱ ዋን ሲጭሩ ፈባለ ጉቱማ ነማቲን ጅርቲ የቹዳ ከናፍ ነማ ለማሳዲ ekuma fayo jibbito akun fayo to qarre ijajallisa dufte jette namalla masadi wayite chuda እና ስታይሊ ከሞ ቀስ ኦኬ ቪዲዮ ወራቢኑ ከን ይሰራ ጀልቀምና በቃ ይሰራ በራና የቹዳ ከነ ጀቹዳ ኢሰነራ ጅሮቱ ስርካ ጀጀለተ ማለከን ኮዲኒ ሲንጀጀለነ الካሪስ ዶት ነመረብሱን ቀቡ ፉሊኮስ ኢፋፊ ባሬዱ ኮልፊናንፋ ከንጀ ኦኬ ግን እነስር ረጅሩ ሞከን ኮልፊን ጉዳን የሯታችን አላልቱ ሲ ቡጭቁጭቁጭቁ ጎሬ ሲጭራ ይቹዳ ወልስል ስርካማ ካይቹዳ ከናፍ ስርካማ ኩሞ ወጅን ገዳሊ ገልታማለ አናው ማዩ ይቹዳ ወሪሞ በዩቲዩብ ይጥና ጉድፍታ ወይኔ ወቀፋሜን ካጆ በደ ስለስና ላልታይን ጉዳይ እኮ ነው ዩቲዩብ ያሲገ ኑቱት የጀበሰ ዶና አንሲጋይ get out kesabay unblock goditi unsubscribe go chundende subscribe irra exi si update dem to youtube kan injel qab okay እዶት ትነገ ሰንጅሩሞ ኦጂ ኮቲ kan qasse targam tokko na dabalchisi wana makanas na guddiftet inna mawqas lenjur an gana yure fullamamu tokko na kaffale youtube ni gana abdi boruno jacha jiran okay kana yaada yeroo softani tasgabba maali fa softe akamta softe meerra diddeeb alaala jecha tokko qacam goote inu utaalini jechuudha warri youtube akkatti hojjetan na barsiiftanisi asuman galatoma warri jaarsa kootifis down free down am jetta isulfaadha free jaarsa marta free jaarsu ndende sorry naatan thank you
yoo namoota korraan boba'ala kala yoo barreessa jechaa jirti. Naa kan argite. So yaada hundumaafu warra gaarii barreessafis warra gaadhee barreessafis achi keessa namni 2-3 garuu akka yaada gaariitti naa barreessee jira. Hundaafuu an tarkaanfii koon dhiisu. Ati garuu nalaaluu doosi sodaachise. Willik teessaan gubatin. Ittuu gana kan caalu dhufa simboon ulfin gaarummaan guddinni waan ta'eef na jala teessee mana koo jala teessee ittuu naariin hin gubatin. Tokko maal jette sanumaa har'a immoo siqee fi kaleessaan jira. Irdaataadhaan iddoo kanatti na olla fuutee daa. Irdaataadhaan gaasiin nageesse ani akkasii dhuga. Kaleessaan jiraa. Tooni neerumin dura eessan jiraa. Komantii hundumarra warra raba gadhee haasa'e warra maalaa haasa'e warra maalaa haasa'e hundumarra immoo eenyuun taasisabe seetan shamarranii sanumaa dhiira Oromoo shi jaalala hin beekne sanumaa dhiira Oromooti warra itti dasaa komantii akkamittan kolfe dhugaa waaqa Israa'el akkamittan kolfe jechuudha dhugaa waaqa. Sadarkuma sanarra too geesse. Isuma san beekne birarra too geessee wajjin jiraatte argite yihun. Ani koo har'aa miti sargiin godhe malee bararraa miti kan inni ani jaaladhe. Har'a naa dhufe seete abbaan mana. Tur. Sitti meera piroomisinuu ji'a 9 dura amma immoo kurnaffaarra jirra ji'a kurnaffaa. Innuuyyuu jechuudha. Mana maatittuu kan ergame ji'a 10 dura. Ji'a 11 seenee jira malee. Saneedha kan ergame har'i kun gimbootis seenu jechuudha. Kanaafuu har'a waan hin bareedu har'a waan hin argadhe seete isaas inaariin isatti soo isaas seete. Anyways nagaa keessatti ta'a. Wanti ta'e na kakkaase kun akka warri jedhanumaa maal taate har'a maan argatte jechaa jirtan. Waan hin argadhe sinaarse ammas itti dabala.